du'a malee kan gargar nu baasu hin jiru jechaa kan ture. Si'ii miti osoo fagoo hin deemin jiruun gargar baane. Kanaaf akkamitti harka kennitaa? Jaalalti waan hunda caala. Jaalalti jiraannaan wanti hin furamne hin jiru, rakkoon keessaan dabarre hin jiru kan jedhu suma ture. Ajaa'iba! Jechi kee dhaadannoodhuma ture. Silaa akka yaada kiyyaatti anaa fi ati fakkeenya jaalalleewwanii taana. Ati garuu dogoggora guyyaa tokkootiif jaalala keenya diigde. Ani barkanin jechaa jiru badiin qaboo miti. Badiin kiyya boqonnaa na dhoorkee deddeebi'ee dhiifama si gaafadhus yaada kiyya hubachuu dadhabde. Akkamittiin siif ibsaa? Ati obsa qabdaa. Ana malee jiraachuu eega jalqabdee ji'oota meeqa lakkoofsiste. Ani garuu yoomuma Ibraahimii kiyya waliin akka durii jaalalaa waliin jiraannaa jedheen dhibbadha. Siin gargar baanii jiraachuun anaaf dhukkuba. Hagam akkan si jaalladhu ni beekta. Kanaafuu kan kute xiqqoo kan hafte guddoo jedhama. Badiin kiyya boqonnaa na dhoorke. Jaalalti keenya akka deegamuun barbaadu. Waan hunda caalaa na barbaachista. Siin adda ba'uun anaaf dukkana. Si malee iftiin jirtu. Kanaafuu jaalala keetiin nan miidhiniitii araarri nu jidduutti haa bu'u. Maanguddoo biraa hin eegine. Badii kiyyaaf dhiifaman barbaada. Deebii kee hawwiin hin eega. Ibraahim, wantoonni jireenya keenya keessatti dabarsine, bu'aa bayni wajjin keessummeessine kan dagatamu ta'eeti. Gochoonni koo gaggaariin isaan ati ittiin na galateeffachaa turte sunniin onnee kee keessatti qalama jabaadhaan hin katabamne jechuudha. Eeyyeen utuu ta'uu baateetii badii koo ishee yartuu tanaan hin haqamu ture. Ammas dhiifama keen fedha. Dhugaa keetii balleessaan xiqqoon qabu. Adabbiin koo garuu utuu gaheen siin jedha. Ibraahim, ulfina guddaan siif qaba. Dhiifama naaf godhi. Zeenabaa Turaati. Arsii lixaa Dodolarraa mucootti kanarraa fakkaatti. Ibraahim Umariitiif. Sende wadi pamaname dalala nugati wadi tinamne madani sende wadi pamaname. Addunyaa kanarratti osoo dhalachuun koo afeera ta'e maal ta'a ture? Dhalachuu beeku malees waan nama quunnamu hin beekan. Yeroo tokko tokko carraan baay'ee nama rifachiisu nama quunnamuu danda'a. Yaa qopheessitoota qophii dambalii jaalalaaf dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa tarii maaltu ishee quunnamee naan jechuu dandeessu ta'a laata? Waan uumamu kootti na gaabbisiisetu jira. Maal godhu? Namatu gaarii barbaada malee gaariin nama hin barbaadu. Atillee akkam biyya dhaladhe keessatti salphadhe iji koo lafa laalu na gootee teessa kaa. Ija riyyaa koo baachuun dadhabe. Maqaa abbaa koof haadha koon balleesse. Maaloo asumarraanin abbaa koof haadha koo dhiifama gaafadha. Darajjuu maal garuu ati dhala namaa miti laata? Gara jabeenya kee yeroon laalu nama keessaa waan baates natti hin fakkaatu. Dhugaa waaqaati nama ta'uu keellee baay'een shakke. Ati baay'ee gara jabeessaaf sobduudha. Garuu Rabbi kan hojii keessiif kenne guyyaa tokko immoo ija koon na agarsiisaa laata? Darajjuu na goyyomsite, eenyummaa kee na dhoksite, waan garaa kee irratti raawwatte. Hanga ati na sobdee akka haadha manaa qabduuf ijoollee qabdu na dhoksite. Ani jaalallee dhugaan siif ta'a. Arraafan si barbaade miti. Jireenyaafan si barbaade jettee na goyyomsaa turte hunda waa'ee keessa homaayyuu hin beekun ture. Nama sin gaafanne gara jabeessaa akkasiis natti hin fakkaanne. Baay'ee na sobde. Maal garuu ati waaqan sodaattu? Aduun gaafa bara 2004 fulbaana 16 guyyaa jimaataa baate sun anaaf dukkana homtuu keessatti hin argamne ture. Guyyaa sana dhukkubsadhee mana yaalaan deeme. Dooktoriin na ilaalee akka garaatti na haafe natti hime. Lafan jiru wallaalee laftan irra dhaabachaa ture. Osoo baqaqee gadi na liqimseera ta'e maal ta'a ture laata? Garanitti ba'u wallaalee nan roomme. Imimmaan akka lolaa gannaa toora qabatee narra gad dhangala'e. Boquun koo lafa laalee achumaan cabee hafe. Furmaata koo wallaalee maatii koof ollaa koo hiriyoota koo gidduuttan jibbame. Waan ani yaannetu na quunname. Ani dhuguma na fuutaa maatii sin qabdu se'een darajjuu. Erga garaatti naafee booda garuu na baqachuu eegalte. Ija koos baachuu dadhabde. Sobni kee naa galaa dhufe. Darajjuun an kanaan dura beeku ta'uu dhiiste kan biraa taatiin natti argamte.
yaa guyyaa sana naannoo koo keessatti biyya abbaa koof naannoo nan dhaladhe keessatti maqaa na balleessite, na salphiste, ija namaa baachuu dadhabeen biyya kootii baduu murteeffadhe. Maal jedheen biyya abbaa koo keessa jiraadha jedheetin erga ulfi koo guddatee beekamee boodas hiriyoota koo waliin addan ba'e. Maatii koo keessatti nan jibbame, naannoo koo keessatti nama kolfaan ta'e. Egaa darachuu akka aadaa keenyaatti dubarri ulfoofte osoo hin heerumin mucaa da'uun kolfadha. Jecha kan hundumaa baadheen osoo hin qaana'uun osoo yeella'uun mucaa dhiiraa da'e. Isa boodas maqaan koo waan badeef jiraachuu hin dandeenye. Haadhi warraa keessa daandii irratti yeroo natti dhuftu atis kanaan dura akka haadha warraa hin qabneetti akka ijoollees hin qabneetti na goyyomsitee dhoksitee waa'ee keessa na dhoksitee na waliin jiraachaa turte. Garuu erga garaan koo guddatee beekameen booda na baqachuu eegalte. Deebistee nama biraanatti taate. Maqaa koos akka hin dhoofne jettee daandii irratti yoo natti dhuftu na loluu eegalte. Jecha kan hundumaa baadhee maatii koo keessatti jibbame, ija hiriyoota koo baachuu dadhabe, jiraachuu hin dandeenye. Haadhi warraa keessa daandii irratti yeroo natti dhuftu jecha hin taaneen sammuu koo nama deessuu eegalte. Jecha haadha warraa keef gocha gara jabummaa ati narratti gootee na dhiistee hunda baadhee biyya abbaa koo keessa jiraachuu hin dandeenye. Kanaafuu biyya abbaa koo dhiisee ba'ee biyya firoota koo dhiisee ba'een biyya biraa jiraachaa jira. Darajjuu hojii keessiifaa kennu. Sababa keef jedheen maatii koon jibbame, hiriyoota kootiinis jibbame. Ammas sababa keef jedheen biyya abbaa koo gadhiisee ba'ee kunoo gola namaa keessa hojjechaa jira. Darajjuu rabbiin mimmaan koo lafan buusu. Guyyaa tokkos gatiin koo ni ba'a. Mana abbaa kootii na baastee na salphistee akkasitti hafta sitti hin fakkaatiin. Adaraa darajjuu maqaan koos na badeera. Nama kolfaas ta'eera. Mucaa koo abdadheen jiraadha. Nan guddisa jettees narkaa fuuteetta. Adaraa mucaa koo sixootaa garuu lafarrattan sitti kenne, waaqarrattan sirkaa fudhadha. Imaanaadha. Adaraaki sirriitti naaf guddisi. Anaaf yaadannoo bara koo guutuu ani irraanfachuu hin dandeenyedha. Baay'ee mucaa koo jaalladha. Garuu garaan koo soba keef, goyyomsaa kee, gocha gara jabummaa narratti gooteef doorsisa haadha warraa keetii akka abiddaa nama gubu sana baatee sababa keessaniif biyya koof mucaa koo dhiisee ba'eera. Garuu akkanatti taphatte kana dhala namaatti hin taphatiin. Waan sitti dhufuun beektu. Kan hojii kee Waaqayyo siifaa kennu hojii kee hin dhabdu. Rabbis kanatti narratti goote kanaaf gatii si baasisa. Anaan immoo nan gatu. Imimmaan koos lafatti nan bisu. Ijoollummaa koo ilaaltee gocha kan hundumaan irratti raawwatte. Darajjuu kan hojii kee siif kennee Rabbi na agarsiisa. Xumureen jira. Nagaatti. Tigisti Tasfaayetii bakka hin jirurraa darajjootiif asallaatti kana addunyaa kanarratti osoo dhalachuun koo afeera ta'ee maal ta'a ture. Dhalachuu beeku malees waan nama quunnamu hin beekan. Yeroo tokko tokko carraan baay'ee nama rifachiisa. Bakka hin jirurraa bakka ati jirtutti nageenyi koo kan jaalalaa si akka qabdu. Biqiltuu koo akkam fayyaa keeti. Egaa aniifati osoo akka lubbuutti wal jaallannu yeroo dheeraa waliin dabarsine wanta ganan jedhamne waliif gooneerra. Yeroo kanatti gargar ba'uun koof kan kee baay'ee gaddanatti ta'eera. Biqiltuu koo ansi malee akkamiinan jiraadha. Jireenya waliin dabarsine yemmuu yaadadhu nan boo'a. Jireenyi koos natti hin tolle yemmuu of biraa si dhabu lafti hunduu natti ona. Biqiltuu koo ansi malee jiruu koo akkamiin itti hafuufuuqa. Ati lafa onaatti nagattee deemuu keetiif baay'een gadda. Maal naaf wayya laata? Qormaata haaraa natti ta'eera. Biqiltuu koo yemmuu yaada keetiin booji'amee halkan hirriba dhabee guyyaa hojii dadhabu maaltu si dhaga'ama? Halkaniin guyyaa wallaaleera. Kophaa koos jiraachuu wallaaleera. Ati akkamiin na obsuu dandeesse? Biqiltuu koo maaloo wantumati barbaadde hundaa siifan guutaatii naaf deebi'i. Tabba bu'aa bayii hunda bakka ati barbaadde hunda siifan ba'aatii maaloo na yaadadhu. Nyaataaf dhugaatiin hundi natti hadhaa
bakkan taa'ee deemuu maratti waa'ee makee yaada. Biqiltuu ko haasawaati sagalee kee bareedduu gurra nama gargirsu saniin namatti haasoftu sana yommuu yaadadhu kophaa koon haasa'a. Biqiltuu ko maaloo natti araaramiitii balleessaa koo hundaaf dhiifama naa godhi. Dhiifama guddaan si gaafadha. Biqiltuu ko akka lubbuuttan si jaalladha. Eeyyen ammas dabalee sin jaalladha. Hanga jaawwala garrutti nagaa naaf ta'e. Barataa Lammii Rattaati, Yuunivarsiitii Madda Walaabuurra. Bintu bergudu akan Duraan dursee si haa ga'u nagaan koo kan onni irraa madde armee koo jaallatamtuuf kabajamtu jirtaa ati waan hundumaa kooti. Deessee koo fayyaa keetii egaa haalli jireenyaa sirraa na fageessee jira. Deessee koo fayyaa ta'uun kee anaaf jireenya kooti. Aayyoo koo ati gaaddisa koo kan yeroo hundumaa ani itti boqodhuudha. Armee koo dhugaan siin jedha galata kee akka itti ibsee fixuun qabu. Deessee koo osoo ati hin jirtu ta'ee silaa maalan ta'a ture laata? Rakkoo koo hundaaf ati furmaata kooti. Aayyoo koo silaa bineensatu na nyaata ture. Baradhees akka hiriyoota koo sadarkaa ani irra jiru kanarra hin ga'uun ture. Yoona gola namaa keessan hojjedha ture. Kana hundumaa kan na oolche ganama osoo hin jedhin, aduu saafaa osoo hin jedhin, ganna rooba osoo hin jedhin yeroo hundumaa fiiddee na barsiifachuu keeti. Haadha koo na barsiistee kun qixxeeriyyoota kootiin na geesseetta. Aayyoo koo gorsi kee suni har'a utubaa jireenya kootii ta'ee na tajaajilaa jira. Haadha koo maal jedheen himee fixaa? Egaa gochaan kee baay'ee narra baay'ata. Akkan nama ta'u na goote. Armee koo isaati nyaachuu dhiistee na nyaachistu. Isaati uffachuu dhiistee daara na baastu. Ana guddisuuf jettee bona aduu keessa ganna rooba keessa fiiddee akkan nama egeree gaarii qabu ta'uufis yeroo hundaa na gorsitee amaaf gaarii hunda adda baastee natti himtee waa'ee koof boossee humna keef umurii kee bifa kee isa abaaboo birraa fakkaatu fixxe. Deessee koo maal godhiin gochaa kee baasee fixa laata? Maaloo yaa Rabbi gatii armee koo baasuu akkan danda'u na taasisi. Deessee koo waan tokkoon uumaa koo siif kadhadha. Umurii irratti umurii, ulfina irratti ulfina, kabajaaf jaalala waaqni guddaan akkasiif kennu. Lafa kanarraa amman jirutti dhukkuba kee, dhaba kee, gadda kee, hamtuu kee tokkollee nan dhageessisin. Ija koonis Rabbi nan agarsiisin. Deessee koo jabaadhu. Rabbi keessa kee qulqullummaa kee ilaalee si gargaara. Deessee koo egaa maal jedhu gatii kee baasee fixuu hin danda'u. Haalli jireenyaa sirraa na fageesseera. Hoomaa miti fayyaa naa jiraatu. Deessee koo waliin jiraannaa abdii jedhuun qaba. Hawwiin koo si waliin jiraachuudha. Kafana qaama koo kabajaaf jaalala guddaan siif qabas. Nagaan naaf jiraadhu. Mucaa kee Siddisee Abdiisaati Finfinneerraa. Deessee koo baay'ee kanan jaalladhu Bashaatuu Olaanaaf godina Wallagga Lixaa magaalaa Najjootti kan argamtu. Ani yeroo hunda
yaadaan isin wajjinan jiraadha. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Har'a yeroon xalayaa koo qabadhee gara keessan dhufu akkuma nama jaalallee isaarraa jaalalaan qabameetti yoo ta'e illee kan koo xiqqoo isarraa maqa. Warri jaalallee isaanirraa jaalalli isaan qabe ana caaluu hin oolani. Jaalalli anaan qabe kun yoon itti dubbadhee naaf hin deebisani. Yoon itti balleesses ana ni matani. Yoon isaaniif waa gochuu dadhabillee isaan garuu wanta jireenya koof baay'ee murteessaa ta'e bu'aa jireenya isaaniirraa kanan argadhu qilleensa maqaan oksijinii jedhamu jireenya koof baay'ee murteessaa kan ta'e hargansuu koo guyyaa guyyaa naaf maddisiisu biqiloota. Yaa dhaggeeffattoota, anaaf mukkeen jechuun wantoota jiruu kiyyaa kan naaf lallabanidha. Kanaaf ani biqilootaaf bakka guddaa kenna. Bu'uuruma kanaan amala biqilootaa beekee osoo rakkinoota isaan qunnaman irraa baraaree gammachuun keessa kiyyaa hangana jechuun danda'u. Kanumarraa ka'uudhaanis yeroo mukkeen qophaa jiran nama qophaa jiraatee qophummaan itti dhagahame natti fakkaata. Yaa biqiloota, nuti isiniin jiraanna. Meeshaaleen mana keessatti ittiin tajaajilamnus baay'een isaanii qaama keessan irraa kan bocamanidha. Kanaan alas yeroo isin lubbuudhaan jiraattan yoo isin miine haati keessan kan guyyaa tokkollee dadhabe jechuu hin beekne kan hundeen keessan keessatti hidda yaafatee nyaata argachuun utubamee irra dhaabbachuun irraan ammoomisee magariisa'ee fandalaalaasiif achi qilleensa wajjin akka taphachaa ooluu kan cimsitee qabdee jirtu dacheen nutti mufatti. Dacheen teenyaa yoo isiniin uffattee jiraatte nagaa fi boqonnaa argatti. Nutis fayyaa taanee jiraanna. Jireenyi keenyas wabummaa keessaniin mirkanaa'aa mitiire. Kun ta'uu baannaan garuu balaaf saaxilamna. Yaa mukkeen, harmeen keessanii akka haadhoon lukkuu cucolii ishii hammattee culullee fi adamsitoota isaanii irraa baraartu isinis miilli keessan biyyee hidhee saamicha lolaan irraan gahu irraa hambisuun dacheen keenya harka qullaa akka hin hafne gargaara. Kanaanis dacheen keenya gabbattee akka ijoollee nyaata madaalamaa fi kunuunsa gahaa argattee maddiin ishii bobbokoktee nama cortutti bareeddee miidhagdee mul'atti. Maal kana qofaa yeroo isin humna harkisa keessaniin duumessa boochiftan dacheen keenya ammoo cululuqxee bifti ishee baay'ee namatti toluun kan ilmi namaa ijaan ilaalee sammuun itti bohaaru taati. Kanarraas ilmi namaa hedduu fayyadama. Faayidaa isin kennitaniif kan ammoo dagachuun akka miidhaan hedduun isinirra ga'e nan beeka. Maal isin qofaa haati keessan dacheenuu ilmoon ishee irraa dhumnaan gaachana dhabdee copha bishaan gaaraa bu'uun dhiqamtee akka ta'uu hin qabne taatee jirti. Kunoo hanguma har'aattu namni isheef birmatuun argamne. Copni bishaanii kunis miidhaa dachee keenya irraan gahaa jiruu hin dhaabne. Inumaayyuu itti caalee malee yoom akka dammaqnee biqiloota irra lafaarraa dhabamanii sagaleen isaanii bade kana bakkatti akka deebisnu hin beeku. Yeroo hedduu gamana dhaabbannee gaara gama argamutti quba qabne warri gama sanaa maaliif biqilootan dhaabanii dacheen isaan irratti uumamanii jiraatan huccuun ishii irraa mulqamte akka nama reebichaan qaamni cicciteetti babbaqaqxee jirti jenna. Gamanuma nuti irra dhaabbannu ammoo haafumti gogorriin keessa dhokattuyyuu mul'atu. Yaa biqiloota, ani garuu har'aa jalqabee waadaa isiniif galeetan jira. Eenyutti illee quba koo otoo hin qabiin imimmaan harmeen keessan dacheen ishuma nuti irra jiraannu kun waggoota dheeraaf lolaaste akka lamuu ittiin deebine namoota akka ku jiraachuu keessaniif quuqamu waliin ta'e tokkummaadhaan karaa lolaan irraan gadi irra fiigee haadha keessan miidhuu cufuun isiniin ammoo lammaffaa akka jiraattaniif ilmoo keessan baay'iseen bakki tokkollee qullaatto osoo nafiin isin dhaaba. Dhugumaan isiniin jedha, isin dhaabillee isinin dhiisu. Guddattanii hanga firii keessan argutti booddeetti hin deebi'u. Akka lammaffaa wanti kun hin uumamneef ammoo kataraa fi bu'ii lolaa baasuun dachee haadha keessan durii isiniif deebisa. Isinis kunuunseen gammachuu jireenya koo keessatti yaa'uun dhufee gaaddisa keessan jala ciiseen dhandhamadha. Ana jaalataa keessan Lammaa Wandimmuudha. Baalee Diinshorraa. Daraara lagaa ililliiraaree mukkeen wabirra dhaabbatu tarree midhaan gosayoon mugudaa garraa ashitaa waaddii fandishaa mooyira soora lubbuutti leellisa qalbii gosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya
himannin fituu dubbii dheereessu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu Ufii rafaa bultaa hirriba mi'aawaa an hirriba dhabee naaf miidhawaa jedhe weellisaan Abdii ganamaa galgala waanuma keetii yaada silaa waa'ee nama jaallatanii yeroo hundaa yoo itti dhimmaman nama gammachiisa Abdii koo jaalala keetiin hanga rakkadhu ni beektaa garuu haalli kiyya kan duree miti hiriyoota kiyya wajjin akka durii kolfuu fi taphachuu dhimma adda addaa irratti mari'achuu waa'ee jireenya ofii haasa'uun kun hundi ergaati qalbii koo keessa seentee inumaafe yaanni kee namarraan kophaa na baase akkan si jaalladhu yaada kiyya si ibsuun barbaada ija jabina dhabee si bira ga'us dhimmuma biraatiin si taasa'u malee Abdii koo akkamitti ulfaata seete jaalala namaatiin rakkachuun akkamittiin si obsaa sin jaalladhe si arguu si wajjin ta'uu abjuun koo yeroo hundaa isa kanaadha fedhiin kiyya kana garuu dhugoomsuu dadhabee maaliin godha ati naaf hin beektu akka malee rakkachaa jira kanaaf yaada kiyya karaa dambalii jaalalaatiin akka naaf hubattu barbaadeen gaafii jaalalaa kiyyaaf deebii hatattamaan barbaada ani gama kiyyaan si jaalladhe kanaafuu kana caalaa akka hin rakkanne yaada kee naaf ibsi jechoonni natti hanqatu jaalala keessa kootti dhagahamaa jiru ibsuudhaaf wanti hanga ammaatti dubbadhe kun gahaa miti garuu jechoota kumaatamaan lakkaa'aman dubbadhus ergaan koo tokkodha sin jaalladha maaloo Abdii koo deebiin kee kan abdii naa kennu haa ta'u kan akka maleetti si jaalladhu aynaa lama barraati Abdii tola isaatiif Achutal sumida mamaka natita achutal sumida mamaka natita Bakkan jirurraa bakka ati jirtutti nageenyi koo kan jaalalaa si akka qabdu biqiltuu ko akkan fayyaa keeti egaa aniifati osoo akka lubbuutti wal jaallannu yeroo dheeraa waliin dabarsine wantan ganan jedhamne waliif gooneera yeroo kanatti gargar ba'uun koof kan kee baay'ee gaddanatti ta'eera biqiltuu ko ansi malee akkamiinan jiraadha jireenya waliin dabarsine yemmuu yaadadhu nan boo'a jireenyi koos natti hin tolle yemmuu of biraa si dhabu lafti hunduu natti ona biqiltuu ko ansi malee jiruu koo akkamiin itti hafuufuqa ati lafa onaatti nagattee deemuu keetiif baay'een gadda maal naaf wayyalaata qormaata haaraa natti ta'eera biqiltuu ko yemmuu yaada keetiin booji'amee halkan hirriba dhabee guyyaa hojii dadhabu maaltu si dhaga'ama halkaniin guyyaa wallaaleera kophaa koos jiraachuu wallaaleera ati akkamiin na obsuu dandeesse biqiltuu ko maaloo wantumati barbaadde hundaa siifan guutaatii naaf deebi'i tabba bu'aa bayii hunda bakka ati barbaadde hunda siifan ba'aatii maaloo na yaadadhu nyaataaf dhugaatiin hundi natti hadhaa bakkan taa'ee deemuu maratti waa'ee makee yaada biqiltuu ko haasawaati sagalee kee bareedduu gurra nama gargirsu saniin namatti haasoftu sana yemmuu yaadadhu kophaa koon haasa'a biqiltuu ko maaloo natti araaramiitii balleessaa koo hundaaf dhiifama naa godhi dhiifama guddaan si gaafadha biqiltuu ko akka lubbuuttan si jaalladha eeyyen ammas dabalee sin jaalladha hanga jaawwala garrutti nagaa naaf ta'e barataa lammii Rattaati yuunivarsiitii Madda Walaabuurra. Hojii koo hin taane si ganuu.
gasa seete barsiin gata aanii. Ansi gata seete barsiin gata aanii. Haalaan sitti gaddee jira. Hanga addunyaa kanarra jiraannutti du'a malee kan gargar nu baasu hin jiru jechaa kan ture. Si'ii miti osoo fagoo hin deemin jiruun gargar baane. Kanaaf akkamitti harka kennitaa? Jaalalti waan hunda caalaa. Jaalalti jiraannaan wanti hin furamne hin jiru. Rakkoon keessaan dabarre hin jiru kan jedhu suma ture. Ajaa'iba! Jechi kee dhaadannoodhuma ture. Silaa akka yaada kiyyaatti anaa fi ati fakkeenya jaalalleewwanii taana. Ati garuu dogoggora guyyaa tokkootiif jaalala keenya diigde. Ani barkanin jechaa jiru badiin qabu miti. Badiin kiyya boqonnaa na dhoorkee deddeebi'ee dhiifama si gaafadhus yaada kiyya hubachuu dadhabde. Akkamittiin siif ibsaa? Ati obsa qabdaa. Ana malee jiraachuu eega jalqabdee ji'oota meeqa lakkoofsiste. Ani garuu yoomuma Ibraahimii kiyya waliin akka durii jaalalaan waliin jiraannaa jedheen dhibbadha. Siin gargar baanii jiraachuun anaaf dhukkuba. Hagam akkan si jaalladhu ni beekta. Kanaafuu kan kute xiqqoo kanaaf tigdoo jedhama. Badiin kiyya boqonnaa na dhoorke. Jaalalti keenya akka deegamuun barbaadu. Waan hunda caalaa na barbaachista. Siin adda ba'uun anaaf dukkana. Si malee iftiin jirtu. Kanaafuu jaalala keetiin nan miidhiniitii araarri nu jidduutti haa bu'u. Maanguddoo biraan hin eegine. Badii kiyyaaf dhiifaman barbaada. Deebii kee hawwiin hin eega. Ibraahim, wantoonni jireenya keenya keessatti dabarsine bu'aa bayni wajjin keessummeessine kan dagatamu ta'eeti. Gochoonni koo gaggaariin isaan ati ittiin na galateeffachaa turte sunniin onnee kee keessatti qalama jabaadhaan hin katabamne jechuudha. Eeyyeen utuu ta'uu baateetii badii koo ishee yartuu tanaan hin haqamu ture. Ammas dhiifama keen fedha. Dhugaa keetii balleessaan xiqqoon qabu. Adabbiin koo garuu utuu gaheen siin jedha. Ibraahim, ulfina guddaan siif qaba. Dhiifama naaf godhi. Zeenabaa Turaati. Arsii lixaa Dodolarraa mujootti kanarraa fagaatte. Ibraahim Umariitiif. Jaalala dhugaatiin walitti hidhamne mata waliif seenne waliif amanamne. Jaalala dhugaatiin walitti hidhamne mata waliif seenne waliif amanamne. Hojii dafirkamne har'aan baane wal arguu aannan nuti yoo lubbuun jiraanne. Ani yeroo hunda yaadaan isin wajjinan jiraadha. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Har'a yeroon xalayaa koo qabadhee gara keessan dhufu akkuma nama jaalallee isaarraa jaalalaan qabameetti yoo ta'e illee kan koo xiqqoo isarraa maqa. Warri jaalallee isaan irraa jaalalli isaan qabe ana caaluu hin oolani. Jaalalli anaan qabe kun yoon itti dubbadhee naaf hin deebisani. Yoon itti balleesses ana ni matani. Yoon isaaniif waa gochuu dadhabillee isaan garuu wanta jireenya koof baay'ee murteessaa ta'e bu'aa jireenya isaanii irraa kanan argadhu qilleensa maqaan oksijinii jedhamu. Jireenya koof baay'ee murteessaa kan ta'e hargansuu koo guyyaa guyyaa naaf maddisiisu biqiloota. Yaa dhaggeeffattoota, anaaf mukkeen jechuun wantoota jiruu kiyyaa kan naaf lallabanidha. Kanaaf ani biqilootaaf bakka guddaa kenna. Bu'uuruma kanaan amala biqilootaa beekee osoo rakkinoota isaan qunnaman irraa baraaree gammachuun keessa kiyyaa hangana jechuun danda'u. Kanumarraa ka'uudhaanis yeroo mukkeen qophaa jiran nama qophaa jiraatee qophummaan itti dhaga'ame natti fakkaata. Yaa biqiloota, nuti isiniin jiraanna. Meeshaaleen mana keessatti ittiin tajaajilamnus baay'een isaanii qaama keessan irraa kan bocamanidha. Kanaan alas yeroo isin lubbuudhaan jiraattan yoo isin miine haati keessan kan guyyaa tokkollee dadhabe jechuu hin beekne kan hundeen keessan keessatti hidda yaafatee nyaata argachuun utubamee irra dhaabbachuun irraan ammoo misee magariisa'ee fandalaalaasiif achi qilleensa wajjin akka taphachaa ooluu kan cimsitee qabdee jirtu dacheen nutti mufatti. Dacheen teenyaa yoo isiniin uffattee jiraatte nagaa fi boqonnaa argatti. Nutis fayyaa taanee jiraanna. Jireenyi keenyas wabummaa keessaniin mirkanaa'aa mitiire. Kun ta'uu baannaan garuu balaaf saaxilamna. Yaa mukkeen, harmeen keessanii akka haadhoon lukkuu cocolii ishii hammattee culullee fi adamsitoota isaanii irraa baraartu isinis miilli keessan biyyee hidhee saamicha lolaan irraan gahu irraa hambisuun dacheen keenyaa harka qullaa akka hin hafne gargaara. Kanaanis dacheen keenya gabbattee akka ijoollee nyaata madaalamaa fi kunuunsa gahaa argattee maddiin ishii bobbokoktee nama cortutti bareeddee miidhagdee mul'atti. Maal kana qofa yeroo isin humna harkisa keessaniin duumessa boochiftan dacheen keenya ammoo cululuqxee
bifti ishee baay'ee namatti toluun kan ilmi namaa ijaan ilaalee sammuun itti bohaaru taati. Kanarraas ilmi namaa hedduu fayyadama. Faayidaa isin kennitaniif kan ammoo dagachuun akka miidhaan hedduun isinirra ga'e nan beeka. Maal isin qofaa haati keessan dacheenuu ilmoon ishee irraa dhumnaan gaachana dhabdee copha bishaan gaaraa bu'uun dhiqamtee akka ta'uun qabne taatee jirti. Kunoo hanguma har'aattu namni isheef birmatuun argamne. Cophni bishaanii kunis miidhaa dachee keenya irraan gahaa jiruu hin dhaabne. Inumaayyuu itti caalee malee yoom akka dammaqnee biqiloota irra lafaarraa dhabamanii sagaleen isaanii bade kana bakkatti akka deebisnu hin beeku. Yeroo hedduu gamana dhaabbannee gaara gamaa argamutti quba qabne warri gama sanaa maaliif biqilootan dhaabanii dacheen isaan irratti uumamanii jiraatan huccuun ishii irraa mulqamte akka nama riibichaan qaamni cicciteetti babbaqaqxee jirti jenna. Gamanuma nuti irra dhaabbannu ammoo haafumti gogorriin keessa dhokattuyyuu mul'atu. Yaa biqiloota, ani garuu har'aa jalqabee waadaa isiniif galeetan jira. Eenyutti illee quba koo otoo hin qabiin imimmaan harmeen keessan dacheen ishuma nuti irra jiraannu kun waggoota dheeraaf lolaaste akka lamuu ittiin deebine namoota akka ku jiraachuu keessaniif quuqamu waliin ta'e tokkummaadhaan karaa lolaan irraan gadi irra fiigee haadha keessan miidhu cufuun isiniin ammoo lammaffaa akka jiraattaniif ilmoo keessan baay'iseen bakki tokkollee qullaatto osoo nafiin isin dhaaba. Dhugumaan isiniin jedha, isin dhaabillee isinin dhiisu. Guddattanii hanga firii keessan argutti booddeetti hin deebi'u. Akka lammaffaa wanti kun hin uumamneef ammoo kataraa fi bu'ii lolaa baasuun dachee haadha keessan durii isiniif deebisa. Isinis kunuunseen gammachuu jireenya koo keessatti yaa'uun dhufee gaaddisa keessan jala ciiseen dhandhamadha. Ana jaalataa keessan Lammaa Wandimmuudha. Baalee Diinshorraa. Daraara lagaa ililliiraaree mukkeen wabeerra dhaabbatu tarree midhaan gosayoon mugudaa garraa ashiitaa waatii fandishaa mooyira soora labbuutti leellisa qalbii gosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya himanni fituu dubbii dheereessu bareeda uuma rabbiin haa nu dhiisu bareeda uuma rabbiin haa nu Ufii rafaa bultaa hirriba mi'aawaa an hirriba dhabee naaf himimee dawaa jedhe weellisaan. Abdii ganamaa galgala waanuma keetii yaada. Silaa waa'ee nama jaallatanii yeroo hundaa yoo itti dhimmaman nama gammachiisa. Abdii koo jaalala keetiin hanga rakkadhu ni beektaa garuu haalli kiyya kan duree miti. Hiriyoota kiyya wajjin akka durii kolfuu fi taphachuu dhimma adda addaa irratti mari'achuu waa'ee jireenya ofii haasa'uun kun hundi ergaati qalbii koo keessa seentee inumaafe. Yaanni kee namarraan kophaa na baase. Akkan si jaalladhu yaada kiyya si ibsuun barbaada. Ija jabina dhabee si bira ga'us dhimmuma biraatiin sitti haasa'u malee abdii koo akkamitti ulfaata seeti jaalala namaatiin rakkachuun akkamittiin si obsaa sin jaalladhe si arguu si wajjin ta'uu abjuun koo yeroo hundaa isa kanaadha. Fedhiin kiyya kana garuu dhugoomsuu dadhabee maaliin godha ati naaf hin beektu. Akka malee rakkachaa jira. Kanaaf yaada kiyya karaa dambalii jaalalaatiin akka naaf hubattu barbaadeen gaafii jaalalaa kiyyaaf deebii hatattamaan barbaada. Ani gama kiyyaan si jaalladhe. Kanaafuu kana caalaa akka hin rakkanne yaada kee naaf ibsi jechoonni natti hanqatu. Jaalala keessa kootti dhagahamaa jiru ibsuudhaaf wanti hanga ammaatti dubbadhe kun gahaa miti. Garuu jechoota kumaatamaan lakkaa'aman dubbadhus ergaan koo tokkodha. Sin jaalladha. Maaloo abdii koo deebiin kee kan abdii naa kennu haa ta'u. Kan akka maleetti si jaalladhu Aynaa Lamaa Birraati. Abdii Tolasaatiif.
Hayyee kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa kan isin dhaggeeffachaa turtan qophii dambalii jaalalaa torbaan yeroo kana isiniif darbu dhagaa qophii keenya har'aa kanuma irratti xumurraa isiniin jechaa qopheessuun kan isiniif dhiyeesse aan obsii filee fi dinqinash mulgeetaa turre namoonni xalayaanuuf barreessuu barbaadan ammoo karaa lakkoofsa sanduuqa poostaa keenyaa 2919 irratti barreessuudhaan nuun gahuu dandeessu. Yaada warra qabdaniif ammoo toorota bilbila keenyaa 022 1100 fi 861 irratti bilbiluun akkasumas ergaa gabaabaa 8330 irratti barreessuudhaan nuun gahuu dandeessu. Nu faana waan turtaniif hedduu isin galateeffannaa. Qophiilee raadiyoo Oromiyaa wajjin turtii gaarii isiniin jechaatu har'aaf nagaa isinitti dhaammannaa. Torbee jaalalaa isiniif haa ta'u.